Yoyyaa jenneerraa kun Tech for Oro YouTube chaanalidha. An fedha waaqobsaan jedhama. Tiitoorii C++ kutaa tokko kutaa lama ilaalleetti jirra. Viidiyoo kanaan immoo kutaa sadaffaa Basics of C++ kan jedhu irraati ni jalqabna jechuudha. Chaanalii kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun jalqabaa, maatii ta'a. Viidiyoowwan tiitoriyaalii pirogiraaming laanguweejii ta'an teeknooloojii faana wal qabatan ni dhiyeessina jechuudha. Daarektii gara viidiyoo keenyaatti ni deemna. Kutaa tokkoffaatiin introdakshinii ilaalle, kutaa lammaffaatiin waa'ee algooriizimii ni ilaalle, waa'ee filoo chaartii fi suudoo koodii akkamitti akka jenereet goonu algooriizimii keenya ilaalle turre. Viidiyoo kanaan immoo Basics of C++ ni ilaalla jechuudha. Structure of C++ programming gaafa ilaallu, structure isaa gaafa ilaallu, a C++ program has the following structure. Gubbaadhaa kaasee hanga gara gajallaatti programming keenya startii irraa kaaseetu hanga inni dhumutti structure kamii qaba C++ programming yoo jennee inni jalqabaanii komantiidha. Comment jechuun maal jechuudha? Comment jechuun kan execute hin taane yookaan immoo compile kan hin taane yeroo nuti C++ programming keenya editor irratti barreessinu yookaan compiler irratti barreessinu ofii keenyaaf kan barreessinu jechuudha. Ofii keenyaaf kan barreessinu ni ilaalla. Fakkeenyaaf programming keenya asii jalqabeetu hangasitti xumurama taanaan sintaaksiin inni waannaan as keessatti barraa'uu danda'a. Nuti garuu qofaa keenya asitti komantii barreessuu ni dandeenya. Komantii jechuun akka diskiripshinii wayiiti jechuudha. Akka diskiripshinii wayiiti. Iddoo kanatti piroogiraamiin koo kana kanadha. Kana kanaafan barreessee kana kana tajaajila kan jedhu kan barreessinudha jechuudha. Komantii goona. So C++ program has the following structure. The first is a comment. It starts from the comment. We can start from the comment. Second one is preprocessor directives. Kan jechuun maal jechuudha? Programming nuti barreessine kun compile gaafa ta'u directly preprocessing kan inni compile ta'uudhaaf deemu jechuudha. Preprocessor directive C++ keessatti kan ittiin jalqabu hashiidha jechuudha. Hashtag yookaan immoo poundii bifa poundii kanaatiinidha kan isheen ittiin jalqabdu. So hashtagiin kun gaafa C++ program ittiin jalqabnu directly preprocessing kun programming kun C++ jedheetu kan inni execute gochuu jalqabu jechuudha. Akka biraan immoo global variable of keessaa ni qabaata. Global variable ni ilaalla jechuudha. Kanas prototype of function jedhaman ni jiraatu. Definition of function nuti C++ keessatti ni fayyadamu ni jiraata. Akkuma kana function declare ni goona. Function akkuma kana define ni goona. Sabooddee call gochuunis ni jiraata jechuudha. Dabarraa. So development cycle in C++ yeroo jennu development cycle insa kamirraa keetu gara kamitti akka inni deemu guddina isaa jechuudha. Yeroo laallu the complete development cycle in C++ isedha. The first one write the program. So akka jalqabnee programming keenyi yookaan editarii keenya gaafa banannu execute nuun eegu jechuudha. Maal gochuu qabna? Programming keenya barreessuu qabna jechuudha. So to write the source code, your compiler may have its own built-in text editor, or you may be using commercial text editor or word processor that can produce text files. Maal jechuudha? Development cycle isaa keessatti inni jalqabamaa inni programming keenya ni barreessina jechuudha. C++ programming keenya maal goona? Ni barreessina. Barreessuudhaaf immoo text editorii nu barbaachisu jechuudha. Nan hojjedhaa viidiyoo kanatti nan hojjedhaa. Ani code blocks nan fayyadama. Code blocks akkamitti akka buusneetu isarratti edit gooneetu compile goona jechuudha. So editoriin ni jiraatu. Dev C++ ni jiraata. Fakkeenyaaf Visual Studio Code fayyadamuu dandeessu. PC irratti fayyadamu taanaan jechuudha. Akkuma kana mobile irras ni jiraata. Mobile Android phone ifaan gargaaran ni jiraatu jechuudha. So the files you create with your editor are called source files and
for C++, they typically are named with the extension C++ jedha. Faayila ni ilaalla. Editarii kanarratti gaafa faayila keenya save gochuu barbaannu faayila nuti barreessaa jirru piroograamii barreessaa jirru kana jechuudha. Extensioniin ittiin save gochuu .cpp kan jedhudha jechuudha. Kana jechuun maal mul'isa? Piroograamii nuti barreessine kun faayilli keenya kun kan C++ ti. Piroograamiin isaa kan C++ ti jechuudha. Fakkeenyaaf Java fayyadamna taanaan .java jenna. Akkuma kana HTML fayyadamna taanaan .html jenneetu ni keewwanna jechuudha. So development cycle in C++, the first one is write the program. We have to write the program. The second one, compile the source code. Source code nuti barreessine kun high level itiin barreessine kun maal ta'utti jiraata? Compile ta'utti ni jiraata jechuudha. Kana jechuun maayini source code barraa'e kun gara maalitti jijjiiramuu qaba? Gara object code'itti jijjiiramu kun. To turn your source code into a program, you use a compiler. Open the file you saved with .cpp extension. After your source code is compiled, an object file is produced. Object code maal ta'a jechuudha. Ni oomishama jechuudha. Ni oomishama. Compile ta'a jechuudha. Inni sadaffaa link the program. C++ programs are typically created by linking together one or more object files. Link ta'uu jechuudha. Programming ni barreessine kun hundi isaanii erga compile ta'anii gara maalitti jijjiiramu jenne object file ni jijjiiramu. Object file kun immoo library mataa isaanii qabu. Link kan walitti ta'anii jira. Link kan ta'an. Erga isaan link ta'anii booddee maal goone jechuudha? Run goone jechuudha. Erga run goone booddee sequence'itiin programming nuti barreessine display nu ta'a jechuudha. Display nu ta'a. Inni kaan maa inni run goone jechuudha. To run your program is the final step of the development cycle. Run gochuudha jechuudha. Erga programmii keenya barreessine debugger goone rakkina hin qabu taanaan isa booddee maal goone jechuudha? Run goone jechuudha. So showing sample programmidha. Programmii tokko ni ilaalla jechuudha. Programmii tokko ni ilaalla. Fakkeenyaaf showing sample program. Any meaningful program written in C++ has to contain a number of components. The main function ni qabata. Function C++ programming main function ni qabata. Some variable declaration ni qabata. And some executable statement ni qabata. So ni ilaalla mistake programming tokko ni ilaalla. For example, the following is a very basic C++ program. Very basic C++ program. So coding keenya kun akkuma ilaalaa jirtan laayinii torba ni qabaata. Laayiniin jalqabaa hash include iostream kanarraa ni jalqabna. Using namespace std dha laayiniin lammaffaa. Laayiniin sadaffaa int main. Laayiniin afuraffaan braceedha jechuudha. Karli bracee ni banna kan functionii kanaa jechuudha. Inni shanaffaan cout dha. Tokko maal akka ta'an ibsanii deemne jechuudha. Sakanarraa jalqabna. Inni kun maa inni hashtag jedhee sila yookaan immoo pound saayiniidha. Hash include daareetii kun egaa akka ruuliidha. Sintaksiidha. Sintaksii C++ dha. Must kan nuti fayyadamuu qabnu kan nuti barreessuu qabnudha jechuudha. So preprocessor directive jenna warra kanaatiin asii kaasee amma kana warra jiran preprocessor directive jenne preprocessor directive jenna jechuudha. Kanaaf hash include jechuun faayilli keenya kan of keessatti qabatu iostreamidha. Iostream jechuun maal jechuudha? Ayini inputii bakka bu'a, on immoo outputii bakka bu'a. Stream. Kanaaf kuni maqaa faayiladha. This file name. So our program includes what? Iostream, input, output, stream. This file mana. Kanaaf inni lammaffaa using namespace std jenna jalqabna. Isa booddee function ni dhufa jechuudha. Main function jenna sagana. Main function kun programming keenya jalqaba gaafa jalqabu kan inni execute ta'u as keessaa jalqaba jechuudha. As keessaatii jalqaba. Kanaaf main function jedhama kun. Main function maalitiin adda baafna? Tokkoffaa haammattuu akkasii ni qabaata. Isa booddee body mataa isaa ni qabaata. Maalitiin kan isaan adda ba'an? Kunola kan riibles kan ittiin cufnuu fi kan ittiin bannuu fi kan ittiin cufne jechuudha.
as keessattidha kan inni piroogiraamiin hundi isaa raawwatu jechuudha raawwatu. Kanaaf kuni sample piroogiraamiidha jechuudha. Sample piroogiraamiidha. Kun preprocessor directive jennee amma warra kanaatti jechuudha. Amma kanaatti tokko tokkoon ibsanii deemna gara gadiitti jechuudha. Kun sample program of C++ dha jechuudha. Maal display ni godha? Cout kan immoo hello world jettu kun display ni godha jechuudha. Objectiin cout jettu kun iddoo kanaatti maaliif gargaarti? Statementii as keessatti barraa'anii jiran yookaan immoo strings jenna. Kan jechuun inni combinations of characters qubeenuwwan gaafa walitti dhufan maal ta'u jira? Jechoonni kun string jennee jira. String jenna. Kun display ta'uudhaaf objectiin kun fayyadamuu qabna jechuudha. Objectii kun fayyadamuu qabna. Objectii kana fayyadamuu qabna. So cout objectiin kun maal gargaara jechuudha. Hello world jettu kana gara screenii keenya irratti display godha jechuudha. Display godha. So viidiyoo ta'utti ni ilaalla display goonetu code block keenya irratti barreessine jechuudha. So return 0 jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Main function kun intend jalqabne irraa maal return gochuu qaba? Integer return gochuu qaba jechuudha. Void miti. Void gaafa jennu value isaa newly dha jechuudha. Kan homaa tokko return hin godhu jechuudha. So this is sample programs of C++. So description isaa ilaaluu dandeenya tokko tokkoon. Line 1 dha. The first character is the hash symbol dha. The hash symbol which is a signal to the preprocessor dha. Each time you start your compiler, the preprocessor is run dha. The preprocessor reads through your source code, looking for lines that begin with the pound symbol. So kanaaf akkuma jenne programming keenya gaafa execute ta'uudhaaf deemu preprocessor keenya maal check godhata jechuudha. Pounding kun jiraachuu ishee mallattoon kun jiraachuu jiraannaan programmichi C++ ta'uu isaa adda baafata isa booddee gara step itti aanutti deema jechuudha. And acts on those lines before the compiler lands. So jalqaba kan check ta'u asii jalqaba jechuudha. Asii jalqaba preprocessoring keenya. Isa booddee include jettuun ni jiraatti. Isa sila laallee include ishee kan jechuudha. Ishee kana include jedhuun ni jiraata. Is a preprocessor instruction that says what follows is a file name. Kan jechuun maal jechuudha? Inni taane jiru file name godha jenneetu kan ittiin ibsinu jechuudha. Including kun find that file and read it in the right here. So the file IOStream kan immoo input output stream sila dubbanidha is used by cout dha. Used by cout in yookaan immoo fakkeenyaaf programming keenya gaafa barreessinu ni fudhanna jechuudha. Kan jechuun maal jechuudha? So akkuma jenneera IOStreamiin kun inputii fi output streamii of keessaa ni qabaata. Streamii jechuun irratti dhangalaasuudha jechuudha. Kana jechuun libraryidha jechuudha. Libraryidha. Jalqaba asti declare ta'uun ni jiraata. Libraryonni kun asti declare ta'uun ni jiraata. As keessatti itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana oonitu hin jirtu ta'e asii cout gooneetu itti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Yookaan immoo hello world jettu kun display ta'uu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenya akkasumas ayin kun tun jirtu ta'e yookaan immoo inputiin tun jiru ta'e CINNeetu an fayyadamu ni jiraata. CINNeetu kana jechuun keyboard irraa gaafa informationii kenninuuf jechuudha. Inni kun nu hojjetu jechuudha. Kanaaf must dirqama irra keessatti declare ta'uuti ittiin ni jiraata jechuudha. Ittiin ni jiraata. So begins the actual program with the function main function keessatti jalqaba gaa programming keenya execute ta'uusaa kan inni jalqabu main function keessattidha. Function hammamiyyuu declare godhadhaa garuu main function isa barbaachisaadha jechuudha. Isa barbaachisaadha. Kanaaf main function akkuma sila laalle bireesii kanaatiin jalqabaa hin banamaa isa booddee kanaatiin ni xumurama jechuudha. Kana egaa akka tiyooriitti ilaalle code blocksiitiin ni ilaalla jechuudha. Code blocksiitiin run gooneetu ni ilaalla programmii keenya. Isa booddee kabira kan seeraan nuuf ifuu qabu gaafa statementii fayyadamnu cout sana jechuudha. Cout sana yookaan statementii keenya gara screeniitti display gochuudhaaf
redirection operators san jedhamanii jiraatu. Redirection operator ishee kanadha jechuudha. Ishee kanadha. Isa kana jechuudha. Redirection operator isa kanadha. Kanaan jalqabna. Isa booddee barreeffamni kamiyyuu display ta'uu kan inni danda'u as keessatti quotationiitiin itti marsina jechuudha. Quotationiitiin itti marsina. Isa booddee display ni ta'a jechuudha. Display ni ta'a. Statementiin kamiyyuu C++ keessatti kan ittiin xumuramu akkuma jechi kamiyyuu afaan Oromoo keessatti ittiin xumuramu tuqaatiin xumuramu C++ keessatti semikoloniitiin xumurra jechuudha. Semikoloniitiin ni xumurra jechuudha. Semikolonii ishee kana jechuudha. Pirogiraamii kamiyyuu fakkeenyaaf iddoo kana jira statementiidha. Semikoloniin xumurama. Iddoo kanas semikoloniin ni xumurame jechuudha. So iddoo kana akka biraan slaashii inni jiraatti maal ibsa new line irratti akka nuuf baasu jechuudha pirogiraamiin keenya. Hello world kun hin ba'a. Isa booddee new line nuuf kenna jechuudha. Iddoo kana new line ni eeggate jechuudha. Pirogiraamii taanuudhaaf ni ilaalla jechuudha. Tokko isaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Baay'ee galatoomaa waan daawwattaniif viidiyoon isaa isinitti tolaan laayik gochuu hin dagatinaa, sabskiraayib godhaa. Galatoomaa.